Ani kan jedhu nuyi warri dhiiraa warri xiqqoo jajjabaa humna qaba jedhamu kun biyya ormaatitti dhufnee akkanatti wanta akkanatti wanni marti nutti ulfaatee akkanatti taaneetiin akkanatti akka shaamatitti baay'eetiin bobboonnu dubartoonni manti mana madaamii keessa waggaa 5 waggaa 6 waggaa 4 dalagan maaloo akkumatti dandeettan. Mee mistira isaa nuu himaanullee hin fayyadamna. Kanaafuu kun akkuma agartan kanatti miidiyaa irratti akkuma ilaaltan kana nutti ulfaatee jira hin dandeenye. Jireenya biyya ormaa kan beekutu yookiin kan keessa jirutu namaa arga malee yookiin kan dhaqee beekutu namaa arga malee namni biyya keessa jiru hin beeku. Atillee obboleessa nana gaafa biyya jirtu nuuf hin beektu jechuudha. Baga dhuftee agarte dhugaa akkaataa nuti jirru argaa kuno yeroo biyya teessanii qarshii shamarranii jettanii haala salphaatti dhufuu jechuudha. Akkanatti dafqinii itti dadhabneeti seensa malee itti dafqaa siistemii wayitu hin jiru dafqaatii fidaa malee siistemii wanta isinii baasnu hin jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isinii baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galataa waaqayyo isin jecha egaa warroonni chaanala kiyya faaraa taatan immoo sabiskiraaybii gochuudhaan maamila keenya taa'e warra ta'aa jirtan iskiratu malfaadha isin jedha. Egaa akkuma argaa jirtanii obboleessi keenya tokko waan jedhe jechuudha. Silaa biyya Dubaay dhufe jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu kan dalagadha jedhee akkuma shamarran kanaati birrii 400 baasee ka'ee dhufe Dubaay kana yoo dhufu immoo hojiin isaa kun akkana jechuudha. Dafqee itti dhibbeeti dafqii killee lamaan yaa'aa jira jechuudha. Kanaaf immoo obboleessa koo dhageesse isin yeroo biyya jirtan akkaataa nutti finnee gizee achi jirtanii jira. Kanaafuu beekuu qabdanii jechuudha. Akkaataa nuti qarsheetti finnee akkana geenyu jechuudha. Iddoo sadarkaa kana geenyu yeroo biyya jirtan akkaataatti nama gaafattan kana beekuu qabdan. Kana dirqama keessan beekuu qabdan. Maaliif wanti biraa hin jiru sisteema nu baasaa akkamitti akkas ta'echan akkamitti akka suggaa akkas ta'echan teenyu gaafteenis teenyu garuu isinis dafqaatii fidaa isin jedha. Gadi jedhaati hojjedhaa hin jiru qalleen akkas jechuudha. Maaliif nuti illee akkasumatti obsinee hojjechaa jirra akkasumatti arginee irraa jechuudha. Oduu hundi isaatu kan biyya jiru namoonni biyya jiru oduu yaa'ee dhufee dasneedhaan maaliif akkaataa birrii biyya ormaa itti fida yaa argu jechuudha. Waanuma teenyituma gisee online irratti erga sagalutti bilbilan kana waanuma nu teenyee ciisnee nyaannu isinitti fakkaataa miti yeroo biyya jirtan akkaataa nuti itti hojjennee birrii dana finnu argaa isinillee jechuudha. Warri arginillee argee hedduuta kanatti ture jechuudha. Kanaafiyyuu hojjedhaa sisteemni hin jirtu sisteemin obsanii dalaguu qofa wanti jiru jechuudha. Akkasis hin jedha hordoftoota kiyya. Mucaa kanatu maal jedhe akkas jedhe jechuudha. Gaafa ati birrii 300 400 baastee dhuftu wanta akkanaa keessa nan gala jettee yaaddatuun beektan garuu biyya arabaa dhufuu waanuma salphaa isinitti fakkaata yookiin immoo akkaatuma salphaatti dalagamaa isinitti fakkaata. Miti akkasii miti dubbiin gadi qabattee mataa qabatteeti kanaati dalagachuu qabdu malee akkuma garaan keenya nuti isan ta'uu qabnu jechuudha. Obsinee mataa qabannee boru yoo naman ta'a jette mataa qabattee bulta malee hojjetta malee akkuma garaan keenya ta'in ta'u. Kanaaf obboleessa kooyi akkasuma hunduma keenya dafqee hojjennaa waggaa dheeras hojjennu dafqineeti malee osoo dafqinee osoo ittiin dadhabne dootti ifatamne wanti dhufu hin jiru. Kanaaf obsanii hojjetanii waa hundumaaf wanti hunduu obsa nama barbaachisaa. Biyya ormaa keessa gaafa ta'ani obsa si gaafataa. Wayittan baa jechuudhaaf obsa si gaafataa. Akka biyya keenyaa hojii akkuma sa'aatii barbaadde hojjette sa'aatii barbaadan dhiisasanii mati jechuudha biyya ormaa. Kanaafiyyuu isinillee warri Dubaay immoo warri Dubaay jettan kun obsaa dalagaa hin jiru waan akkasii. Qazzaadhaati dalagaa isinillee jechuudha gadi jedhaati. Silaasin ashettanii biyya teechanii birruma shamarranii quncisuu barbaadan hin jiru. Amma taraan teenya nuti isin jalaa galaa isin koottaa warri maammadoon koottaa jechuudha. Nullee gallee akkasiin nu jarajjantanii birrii nurraa quncistasan nullee gallee isin jarajjannee birrii isinirraa quncisne jechuudha. Akkasii isin jedha taraadha taraa wayii biree akkas wayyaa. Akkasii isin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf obboleessa kooyii hunduma keenya waan ta'eef
obsii dalagee waaqayyoon obsa siif haa kennu. Ijoollee Dubaay dhuftanillee ijoolleen dhiiraa obsa siniif haa kennu. Yaa akka gizee namni biyyaa namatti himuu sanii matti dubbiini. Yeroo biyya keessa jirtu eeyyas namni sitti fakkeessee akkas gaafa ati Dubaayin deema jettu fooquma Dubaay san keessa waan hojjettu sitti fakkaata yookiin immoo fooqiwwan san keessa waan hojjettu sitti fakkaata. Akkasiin miti hojiin jechuudha. Hojiin baadiyyaa si ga'uu danda'a, faabirikaawii keessa si ga'uu danda'a, suuqii si ga'uu danda'a, karaa maandisii naamna kannirra si ga'uu danda'a, waan adda karaa xaraguurra si ga'uu danda'a, waan adda addaati jira. Biyyoota Arabaa keessatti gaalota eeguu fa'aa jira, ra'ee eeguu jira, hoolota eeguu jira, ashaakiltii dhaabuu jira, facaasuu jira, wantoota akkasiisan si ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade gabaabumatti obsaatii dalagaayee akka biyyaa sanii miti dubbiini. Gaafa biyyaa shaanxaa qabatanii chaw jedhasanii dubbiin akkasiin jirtu obboleessa koo. Dubbiin mataa qabataniiti. Nuti warra faaxochee kanneen wayya barbaadanii wannaa dhugaa waaqaan immoo yeroo tokko yoo isaan laalu nuti tabalaashofneen jedha. Maaliif hojjettanii nuti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf minkeefii jira. Waan barbaanne nyaannee waan barbaanne dhunnee sa'aatii qabbana kana jala hojjechaa fataazanaa jennee bishaan qorraa dhugaa aannan dhugaa waa hunduma waan nu barbaachisu nyaachaa laja keessaa buqqifannee akka barbaannetti fataa jecha feenu godhannee feenu dhiisnee mana keessa jirra aduun nu argu jechuudha. Intarneeta isaanii fayyadamaa nu wayyaa bar dhugaa rabbis nu wayya dhugaa rabbis hin jedha. Ani dhugaa dubbachuu fi isaan osoo waan waliin taane ijoollee dhiiraa kun hedduu garaana nyaatti. Maaliif keessattuu ijoolleen urufa baadiyyaa fa'aa dalagan hedduu takka garaana nyaatu. Waaqayyoon furmaata isaa siniif haa kennu. Abshirii obsaa'ee nama obsitu wayitti bahaa. Obsuu sin barbaachisa. Walumaa galatti obsuu sin barbaachisa siniin jedha obboleessa koo. Yeroo tokko akkuma qaldeetti si laalle gaarii miti dhugaadha. Hin dafqama. Wanti hin dafqine immoo hin jiru. Hundumti keenya iyyuu akkasuma isin akkuma nama isin jedhe isinirra immoo nu wayyaa jechuudha. Walumaa galatti haa ta'uuti waan hundumaanuu nuti irra isin wayyaa jechuudha. Maaliif bakkuma waanuma hundaanuu damoosas ta'ee jireenyas ta'ee nu wayyaa akkasuma shamarra wayya. Shamarra yoo isin jedhu mana keessa hojjannaa mana keessa immoo qilleensatu jira waan ta'eef bakka adasiidha jechuudha. Dhaguma fe'illee hoo dadhabaa oolti. Garuu ijoolleen dhiiraa hoo itti dafqanii ani dhugaa 5,000 ala hojjedhu duraan jedhani. Dhugaa isin jedhanii hojjedhu nan du'aan maal lubbuu xiyyaan achi keessatti baasuuf deema moo maalidhaan kuma takka mana hojjechuun wayya dhugaa rabbi isin jedhadu an akkas naan jedhani rabbi. Innaa hedduu nama guba bara. Dhugaadha warri dhiiratu hin danda'u bare. Namni tokko ijoolleen xiqqoon taffaa hin dandeessu dhugaa yoo ijoollee xiqqoo humna qabdu haa ta'uuti dhiirri humna hin qaba jedhe malee hedduu takka ulfaataadha. Kanaaf obboleessa koo obsi hojjedhu nama obsitu wayitti bahaa. Atillee yoo wayittan bahaa jettu ta'e boru wayittan bahaa boru waan godhadha yoo jette obsiitii dalagadhu siin jechuu barbaada. Hunduma keenyatu sanii kanaaf obsa si barbaachisti biyya ormaa. Hin ho'aa ibidda sa'aatiin kuni amma ibidda kana agartee immoo guzee qorra agartee immoo waan akkatti jettu kaalaan qorris akkasuma harkasi kokotteecha gaafa innis dhufe jechuudha. Biyya ormaa kanatti homti si hidhuu hin jiru biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Aduun gubaadha. Gubaan gubaa asii ol si biyya irra odoo hojjetanii biyya asii ol lama gubaa aduu asii kan nama gubaa dhugaa rabbii jechuudha. Inni akkasis hin jedha obboleessa koo. Kanaaf obsiitii dalagadhaa obsaa dalagadhaa ijoollee warra Dubaay dhuftanis warra Soodii jirtanis bakka hundaa yoo jiraattan obsaa dalagadhaa obsa nama barbaachisti jireenya addunyaa tanaa jechuudha.